Akkam nagaa jirtu daawwattoota kiyyaa bakka nagaan gara chaanaala kiyyaa dhuftanii har'a kan isinii qabadhee dhiyaadhee akkamitti ijoollee keenya daayippara dhaabsisuu dandeenya kan jedhudha. Wantoota ani ijoollee kiyyaa akkatti dhaabsisee torbaan tokko haga lamaa keessatti ijoollee keessan guutumatti daayippara akkamitti akka dhiisisiiftan maloota fayyadamtan isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Haga dhumaa akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Amma daayippara dhiisisiisuuf wantoota nu barbaachisan isinii kaaya. Jalqaba wanni nu barbaachisu yeroo kennine ijoollee tana hojii biraa dhiifne guutumatti attentionii kenna isaanii irra gooneetiniin akka hordofnu nu barbaachisaa jechuudha. Ijoollee kana qajeelayyoon hordofin isaan barsiisuun torbaan tokko keessa yookaan lama keessatti barsiisuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo qabaachuu qabdanii yeroo boqonnaa keessanii ilaaltanii waan kana gochuu qabdanii jechuudha. Kan itti aanu immoo pooppoo isin barbaachisaa suni waan beeytanii yookiin immoo pooppoolee yoo hin qabaatin mana fincaanii irra teessisuu hin dandeettanii. Ijoollee jajjabduu yoo taate jechuudha. Ijoollee xixiqqoo yoo hin ta'in. Kan biraa immoo waan dhuganii akka juusaa yeroo dafanii akka fincaaniif haga waan san barataniif guyyaa akka sirritti waa dhuguu qabanii. Maaliif yeroo fincaan ammallee practice akka godhan isaan fayyada. Deddeebi'anii isin mana fincaanii yoo deeman poopporra yoo ta'an salphatti waan san akka dafanii baratan waan isin qarqaaruuf juusa yookiin waan dhugamu waan isaan jaalatan isin barbaachisaa jechuudha. Wanni dhugamu garuu guyyaa qofa jechuudha. Halkan sa'aatii hirribatti yoo kalaa'u immoo wanna dhugan hundaa irraa hir'isuu isin barbaachisaa jechuudha. Halkan yeroo 2-3 kaatanii isaan fincoofsisuu isin barbaachisu jechuudha. Kana booda wantoota hundaa egaa qopheeffattaniin booda wanti gootanii ijoollee irraa uffata baaftanii jechuudha. Duwidaa gadi uffata guutumatti irraa baaftaniitiniin kana dura yeroo dheeraa daayippara fayyadamaa waan turaniif ofirra fincaa'uu waan hin beekneef ijoolleen kunniin maal akka ta'aa jiru akka arganiif san booda immoo yeroo isaan fincaa'uu eegalan daftaniitiniin pooppoo irra kaa'uu qabdanii jechuudha. Isaan haga fincaa'anii fixatan eeguun qabdanii. Bakka isaan taphatan bakka isinii mijatu bakka laftillee yoo itti fincaa'ame bakka daftanii qulqulleessuu dandeettan filachuu qabdanii. Maaliif ijoolleen tunniin haga barattu fincaa'uun isaaniin oolu lafatti garuu fincaa'anii haga geessanii achitti eeguun qabdani. Kanaaf yeroo isin barbaachisa isin jedhe gonkumaa haga dhumaa fincaa'anii haga lafatti geessanii eeguun qabnu jechuudha. Kanaafu yeroo isin barbaachisaa duwidaa gadi uffata irraa baasuu qabdanii san booda immoo hordoftanii yeroo isaan fincaan isaanii fincaa'an san pooppoo irra kaa'uu qabdanii jechuudha. Ijoolleen keessanii pooppoo irratti fincaan eega fincaa'anii geessanii booda wanti isin gootanii hamilee kennitanii fi hin jajjabeessitanii yookiin karameellaa yookiin stiikara waan isaan jajjabeessu waan isaan akka taphaatti ilaalaniitiniin waan san deebi'anii godhanii gammachuudhaan akka barataniif waan isaan gammachiisu tokko hamilee kennitanii fi ati cimaadha kunoo nama guddaa taate asirra fincoofte bakka jajjabeessitanii waan isaan gammachiisu immoo stiikara haa ta'uu karameellaa haa ta'uu juusa haa ta'uu waan isaan waan san akka godhan hamilee kennitanii fi isaanillee ofii isaaniiti yookiin yoo isin fincaan san nayxanillee yookiin immoo yoo ijoollee jajjabduu qabaattan immoo isaanuu akka naqan akkatti itti naqamu yeroo sanii barsiisuu qabdanii jechuudha. Kunillee hojii isinii salphisa. Gaafa pooppoo fayyadamuu eegalan ijoolleen kunniin ofii isaaniitii fincaan isaanii gannaquu danda'anii jechuudha. Walumatti waan kana barsiiftanii jechuudha. Amma immoo wanni isinii gorsuu daayippara kana yoo barsiiftanii yeroo garii daayipparatti hiitanii yeroo garii irraa baasaa yeroo barbaadan yeroo isinitti tole wal keessa yoo gootanii ijoolleen kunniin ofirra fincaa'uu yeroo garii ofirra fincaa'uu yoo barbaadan immoo pooppoo fayyadamu akkasi sammuun isaanii waan fudhatuuf
waan akkasii gonkumaa gochuun qabdanii wal keessa godhuun qabdanii daayipara irraa baafnaan hin baaftan jechuudha. Kana booda ijoolleetti illee himtaniitiniin kana booda akka daayiparan godhanne isin amma nama guddaa taatanii jirtanii popporra fincooftanii haa afaan illee beekuu baatanii garuu isin waan gootan san jala murtanii waan sanii afaan illee on beekin ijoolleen keessan gochaan godhuu qabdanii daayipara itti hidhuun qabdanii halkan yoo ta'e qofa malee. Halkan immoo yoo ga'e wanni gootanii ijoollee keessan dhugaatii irraa hir'iftanii jechuudha. Maaliifi halkan illee daayipara irra fincaa'uun qaban ijoolleen kunniin. Maaliifi daayipara irratti gaafa fincaa'an ijoollee tana maal barsiisuu jirra halkan alga irratti akka fincaa'an barsiisuu jirra jechuudha. Kanaafuu wanna gootanii halkan kaatanii osoo hirribni hin ga'in dura sa'a 2 dura dhugaatii irraa hir'isuu qabdanii yookiin ijoollee xuuxxoo dhabdee yoo taate guutumatti ittiin kennina. Yoommoo xuuxxoo barattee taate immoo xiqqeessitanii akkuma hirribni isaan qabuuf xiqqeessitanii itti kennitanii jechuudha. Yeroo 2-3 kaatanii fincoofsisuu akka isin hin barbaachifne isiniifis hojii isinii hir'isa. Ijoolleen immoo yoo jabaatte halkan dhuguun qabani waan dhugamu waan kamuufuu jechuudha. Kanaafuu halkan kaatanii yeroo tokko yookiin yeroo 2 eega fincoofsiftanii guyyaallee hordoftanii popporra teessiftanii akkasitti yoo fincoofsiftan ijoolleen kunniin salphatti guyyaa even torbaan osoo hin ga'in ijoolleen tunniin poppoo barachuu dandeetti jechuudha. Kabiraammoo wanni isinii dabalu viidiyoowwan ijoollee poppoo potty training ka jedhu search gootanii YouTube irra ijoolleen keessan osoo laalanii irra isinii hojii isinii salphisaa jechuudha. Kanaafuu isin wanni isin barbaachisu kana booda osoo addaan hin kutin ijoolleen kunniin haga isaan qajeelatti waan kana baratanii jala deemtanii hordofuu qofaa jechuudha. Wal keessa gochuu dhabuu, daayiparatti deebisanii hidhuu dhabuu, qajeela hordofanii ijoolleen kun haga isaan baratanii yeroo kennanii fi osoo addaan hin kutin waan kana yoo godhan ijoolleen torbaan tokko osoo hin guutin qajeelatti akka barattu waadaa isinii seenaa jechuudha. Wantoota kana qofa steepiiwwan kanneen yoo hordoftan salphatti ijoollee keessan barsiisuu dandeettanii. Haga dhumaa waan na wajji turtaniif galatooma. Nagaan naa tura.